warri Itoophiyaa viidiyoo kee argaa jirtan kana dubartii biyya Suudi Arabiyaan ergadha yoo jette hookaa reeffa ishee hookaa maraataa isheen taqabbala jedhiti Suudi Arabiyaa ergadhu. Biyya Suudi Arabiyaa hin deeminaa gaafa nu jennu ijoollee meeqatu du'aa jira, ijoollee meeqatu albeedhaan qalamaa jira, ijoollee meeqatu mana keessatti bashitaadhaan tasaqayyaa jira haadha ishii jala. Ati biyya Arabaa ergatte teechee nyaatta ka. Biyya Arabaa ergatte intallee belee ala jirti. Ala jirti intalli ta'e waan ishiin irra jirtu hin beektu. Ala ergattu sin daa'imman. Daa'imman waggaa 14 15 kana ala ergatu. Kana uummata bineensa. Ijoollee xaraganii fixan kan miidiyaa kanarra baane meeqatu jira. Daa'ima takka daa'ima waggaa 14 ija balleechanii jiru. Ijji keessatti dhiiga keessa yaa agadi. Dhiiga natti ergitee rifadhaan gaggaba. Piliis bilbila narratti bultee dhiiga natti hin erginaan. Anu maraadhu na godhaa mataan akuree. Guyyaa kanatti ijoollee jaa'oltu na gargaari jedhu sagalee natti ergu badan achi. Footoo isaanii qabu maxxansuuf ijoollee meeqatamma dhiiga natti ergee kan madaami gisee qaxaqqattu dhiiga tuftu meeqa natti ergee sagalee na ergite achiin ijoollee baay'eetu badee jira. Gadi baasee maxxansuuf suuraa isaanii qabu. Biyya Suudi Arabiyaa ijoolleen ergina Suudi Arabiyaa deemu jechuun takka du'a ishee taqabbalta. Lammaffaa maraattu fudhatta. Sadaffaa bashitanya fudhatta. Kana biraa Suudi Arabiyaa ergadhu. Biyya biraa ergadhu. Dubaay odoo ta'e ijoolleen gargaarti. Mootummaatu jira biyya Dubaay. Kana biyya bineensa biyya Suudi Arabiyaa biyya ilma namaa akka hoolatti qalu bara. Ani bee guyyaa Suudi Arabiyaa irra bahe guyyaa micayyoo takka laal nadheen Arabaa misimillaa jettee albeedhaan qalte san of na jibbisiisan biyyattis sun. Viidiyoo sana haga amma ziqninni na jedha. Iddoon istoorii eemoo irratti galakkisa ijoollee maraachaa turan. Gaa'onii kaawwatanii akka hoolatti qalanii madaanalanii xuuxumaa jarraa baasanii oddoo dubatte jechuudha. Kan waraabinatti ergite ollaa ishiiti viidiyoo sana. Intalattiin ollaa sanii nu sodaatte hindoon hin baddee hin tallisu. Badi jennee bachisisnee safara sanii jechuudha. Viidiyoon kun feesbuuk irraa geejjinaa feesbuuk rumuuf nu jalaa godhe. Tiktook amanuu diddan. Kanatti bineensa biyya bineensatti ijoollee ergatu. Wala musliima wala kiristaanaa. Jira jirtuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa kooti galata waaqayyoo baga jiraattanii egaa obboleettii keenya kun yeroo hunda ijoolleedhaafis sagalee ta'uufis waanuma hundaan beekamti egaa nama gargaarudhaan jechuudha. Dhugaa dubbannee ishiin kan murteessaa jirtu haawwolee yookaan abboolee ijoollee biyya Arabaa nu guuchisaa jedhanii guutanii deemuuf karoora qabanii jechuudha. Biyya Arabaa Suudi Arabiyaa hin ergatinaa jettee dubbatti jechuudha. Isa kanarratti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hundi ijoolletu jechuudha tokkichi namaa hin dhagaa. Kan amma dhageenye yoo isaanitti himneeyyuu sobaa jedhanii jechuudha. Sobaa hin jiru kun sobaa jedhaniit wanta akkasiisan jala sararu jechuudha. Anamu fakkeenyaaf obboleettiin kiyya osoon gorsu osoon ishii gorsuu osoo hin deemin jechaanii jiru ishiin immoo guuttee deemuu heddii jechuudha. Biyya Suudi Arabiyaa akkasuma namoonni hedduun bara kana keessattuu Suudi Arabiyaa guutanii deemaa jiru jechuudha. Rakkootu jira, rakkoo akkanaati jira, akkana nama godhu biyya keessatti hojjechuu isinii wayyaa isin qarqaarraa wal qarqaarraa waliin hojjennaa yoo jennuuni namni tokkichi namni nu dhaga'u hin jiru jechuudha. Yaada sobuu yaada akkana nyaatti haasa'uu ofii isaaniitti of jijjiiranii nus jijjiiramuu qabnaadha. Amma caaltuunis tokkoffaa yookaan warra irratti murteessuu dandeessita. Yookaan immoo abbaa manaa irratti murteessuu dandeessita. Wanni inni beekee keessa gadi bu'ee beekee ergu tokko hin jiru warris ta'ee kan ishiin biraa deemtu kun. Wanta isaan beekan hin qaban isinii galee akka keenyatti yookaan akka amma fakkeenyaaf amma nu fayyadamaa jirutti bilbila hin fayyadamani. Baay'ee hin laalani miidiyaa yoo arganiyyuu soba jedhu. Soba jedhu kun soba jedhanii fudhatu jechuudha.
Kanaafuu homaa gochuun hin danda'amudha. Yoo isinii danda'ame warra obboleewwan qabdan gorsaa hambisaa biyya namaa akka hin deemne. Kunoo waan ishiin jettu argitanii jirtu. Irra dhaabbatanii qaluu jette. Inni kaan immoo ija balleessaa jette. Inni kaan immoo madaamin dabaddabaa dhiiga tufuu jette. Kuwwanummoo osoo sagalee nuu ta'e nu gargaari jedhanuu kan badanii achiin hafan meeqatu jira jechaa jirti jechuudha. Namni waan arge malee waan hin argin hin haasa'u. Kanaafuu jechuudha. Warri obboleewwan keessan biyya namaa dhufuu hedan yookaan biyya Suudi Arabiyaa dhufuu hedanii hambisa. Seerri akka duraatii miti. Biyyi Arabaa baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Baay'uma ulfaatee jira. Baay'ee nama jibbisiisaa jira jechuudha. Akka keenya nu duraan deemnee gallee sanii miti jechuudha. Amma keessattuu baay'ee ulfaachaa jira. Baay'ee ijoollee keenyallee dararaa jiru. Tarii tokko mul'atee tokko akkanatti rakkina isaa himachuu danda'a. Tokko immoo kan rakkoon isaa hin beekamne meeqa jira. Kan bakka biyya alaa nu deemte intalli teenya jedhanii yookaan duutee jiraattee ishii kan hin beekne meeqa jira. Waa hedduu jira jechuudha. Kanaafuu warra obboleewwan keessan dhufuu hedanii isin laalanii ishiinis biyya Arabaa jirti anillee nan deema jedhanii warroonni ka'anii akka isaan hin dhufneef gorsaa isiniin jechuun jaaladha. Oo isinii dhaga'an namaan dhaga'an baay'izawee hin dhaga'anii. Kanaafuu hamma namaa danda'ame tokko itti himuudha. Gaafa achi gahanii rakkoo argan immoo eedaa kan obboleettiin tiyya naan jette sun dhuguma. Kan obboleettiin tiyya natti himaa turte dhuguma. Hayii osoo dhufuu baadhee jetti jechuudha. Hundi keenya san jennee jirra. Yeroon jalqaba deemu ani Beerutiin deeme. Gaafa afaan isaanii hin beekne waa baay'een nama dhiba. Ani maal gochaan dhufe na jechisiise jechuudha. Ani maal gochaan dhufe osoo guyyuma san na deebisanii na galchanii natti tola jechuudha. Garuu immoo warra homaa hin jedhanii afaan na barsiisaniiru waan hundaa hojii akkan baradhu na taasisanii na gargaaraniiru yeroon hin beekne sanitti. Biyyi orma akka as ta'anii laalanii miti. Yoo bira gahan baay'ee ulfaata. Tarii mana gaarii carraan namaa kenne gahuu danda'u. Tarii immoo mana gaarii gahuu dhabuu danda'u. Hin beekamu sun carraadha. Kanaafuu amma isinii danda'ameeni warroon obboloota dhufuu hedu hiriyoota dhufuu hedu qabdanii biyya ormaa akka dhufne gorsaa akka isaan hojjetan akka isaan jabaatanii biyya keessatti of jijjiiruu danda'an moolaarii kennaafi. Lakki yoo isaan jedhanis hin didan immoo wanni godhamu hin jiru jechuudha. Caaltuun amma ijoollee irratti yookaan warroota biyya keessa jiranitti murteessaa jirti jechuudha. Kun immoo murteessan isaanii kuwwan biyyi dafee nuun dhufu Suuditu dafee nuun dhufa. Ebeluun ji'a 3tti deemte, ebeluun ji'a 2tti deemte, ebeluun ji'atti deemte, ebeluun torbee 3tti deemte jechaa wal morka ijoolleen keenyatti yaa'aa jiru jechuudha. Achitti immoo rakkinni garaagaraa irra gahaa jira. Qalamaa jiru, waa hedduu ta'aa jiru. Garuu dhaga'ani kun hundi sobatti fakkaata. Yoo waan nurra ga'ellee haasofnu homaa itti fakkaatu dantaa miti jechuudha. Isaan kaayyoon isaanii achi ga'anii akka nama kamituu hojjechuudha. Kanaafuu gorsa kan dhaga'u silaa warra deemuu heduu kanatu gorsa dhaga'ee hafa malee warri ergu maal godha? Giddiidhaan warra ofii qotiyoo gurgursiisanii lafa gurgursiisanii waan qaban hunda gurgursiisanii too deemaa jiru jechuudha. Malee warri waan badaatti nama dhoofu jechuudha. Hin qalu yoo jedhan ilmoon isaa akka qalamtuun barbaadu. Sinii galee kanaafuu xinnoo ishii osoo warrootuma dhufaa jiru kana gorsanii gaariidha. Warra ergurra warra dhufaa jiru kana. Warri ergu nu gargaaraa jennaan gargaaru. Nu gargaaraa hin deemnaa deemnee hojjennaa deemnee of jijjiirraadhaan hojjetanii of jijjiiruuf jedhu maatiin waan qaban gurguranii waan nyaatan of jalaa gurguranii waan hunda of jalaa gurguranii ergu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan sa'a dhalti gurguree intala ofii biyya ormaa ergu jira. Kan qotiyoo qambaraa gurguree intala biyya alaa ergu jira. Kan
lafa gurguree haga qabu gurguree intala biyya ormaa ergu jira jechuudha. Kuni maaliifi waan ishiin jette guunnaa fi ajaja ishii eegnaa fi jedhaniiti malee intal isaanii akka duutu barbaadaniiti miti yookaan immoo akka qalamtu barbaadaniiti miti. Haa hojjettu akka nama kamiitu erga barbaaddee jedhaniiti jechuudha kan isaan erganii kana fakkaata. Yoo kan ta'u ta'e hamma isin danda'ameen viidiyoo kana sheer gootanii biraan gahuu ni dandeessu jechuudha.